Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. الحمد لله الذي وعد من أطاعه بنعيم جنانه وتوعد من جحد بجحيم نيرانه وقهر من كفر بقوي السلطان وستر من فجر بجميل إحسانه ثم الصلاة والسلام على سيد خلقه محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين أما بعد الله يا الله ربي يا رحماني أبلوك بدينه رحمتك ديني الله يا الله ربي يا رحماني أبلوك بدينه رحمتك ديني الحمد لله ذي الجود والعلا يا قفتا وهدانا ما تأوتلا يا ربي نكدني إيمانا كاملا عمري ندرسي نقضي هفلا بل شريرا يا ربي يا مولا أردي بسمي كيسا وما يراب جلا جبالا فاتئ عمو كرم أبدلا هندن وانقبو كنكم كيجلا مكنك إنك أنت نعم المولى إلهي يا الله يا فارج الحزن أبلوك بديني رحمتك يتيني يا ربي ما نقوت البداسي كرادك مرة سرين تمسيسي وراك قبون نجون تاسيسي قرآن هردفو قوتو لافسي نبي هردفو تلجين ميرقسي وفقود سوباني وران فقسي والنبي هجتان دنو لافسي اتنو درومسي يا كريم المني قلوك بديني رحمتك يتيني الصلاة والسلام على خير الخلق خير من ارتقى إلى حضرة الصدق فضله الله من جميع الخلق قد أرسل له فرس البراق سمع كتابا بكلام الحق من عند العزيز الفتاح الرزاق العليم الحكيم نازل الفرقان قلوك بديني رحمتك ديني يا جماعة مسلمة وإن كنا ميقسي عرافي نسني باللمي إذا ديسن كنو إذا كننسمي زبنا سكنا بونو دكاتي حال نبيتي مو كنينيوتي مي جري سيف سودان إذا سبيلمي ورّي كارتنو دبين كوكنمي سنتا ملتو باين سقرمي مدّي أنا كمنان چنكمي تنمي فدا فيدما وان شريعة قتمي ناصر رسا دبا كيسا أرغتني قلوك بديني رحمتك يتيني حال نبي روات النوسيما قلبي نكيف دود غيانما هدنا إنكبو كل قوتما كان متخلقا بأخلاق الرحمن جدس وصف جمهور علماء خلق لساني قرآنا كريما قوتو كساب دوبا تعالى وانا عالما كبجما ربي برتبه كما ربي كبجه هندا جالجبما ربي روسان ججه قرآنا بكما وفيتك كته مولان ثم حالك قدادا انتال تندما سورة القلم آيان فرما كنتي لالدايانما وبدوك سمان فدون چنكبيني قلوك بديني رحمتك يتيني beekihaan lisaanii mataa qaqqabatu ofiin guddisanu faqiira jaallatu
dhukkubsataa manaa dhaqanii gaafatu janaasaa geggeessuu miskiina jaallatu wajjiniin ta'anii dhibeesaa gaafatu dandeenyaan dhibeesaa bakka natti guutu yoo dadhaban egaa du'aasaa kadhatu gabaafiif dhaqanii waarii bitatu waan bitatan ofiif gurguutti baadhatu bicuu taanaan ofiif harkaan rarraafatu gara warreetiitti safumaaf geeffatu maaltu si rakkisee jedhanii gaafatu waan isi rakkisee wajjiniin hojjetu fuula itti ifaa ammootti seeqatu qur'aanatu himaa gaarummaa isaanii olluu qabidiidii rahmata keetiini hunduma sayyaraa faqiiraaf sooressaa nama itti dhagee salaamataa dursa dura ofiif sayyaraa keessattuu hiyyeessa horii farrataa caala alam keessa tuuta'ee jiru beekaa yaa sooressa waamicha waamannaan sooressaa hiyyeessa owwaateetti dhaquutti hin jiru qaroonsa dhaqee wajjin nyaata gosuma nyaatasa waan halaala ta'ee jiru nyaata keessa garbuuf sindeen jedhu nyaattee gammachiisa rabbumatu tolchee gaaromsee haalasa dubbate haalasa kalaamul furqaani olluu qabidiidii rahmata keetiini allahu yaa allah rabbi yaa rahmaani olluu qabidiidii rahmata keetiini allahu yaa allah rabbi yaa rahmaani olluu qabidiidii rahmata keetiini nabiyyi rahmataa mootiin hundaa mootii hadiyyaadha jechuun utuu naa kennamte kurraa'ii kan jedhaan lugareetti taate nan fudhaa hin diduu jedhanii harkatti hammas kottuu nyaadhu jechuu yoo na baamte wawwaadde tannuufaa hin diduu dhumatti dhaqeen itti ashaqee nyaadhaan jecha isaati ofiin guddisanuu caalaa hundarraati wamti irraa jala hundi jala saati rabbi shuubee godhee mootii hundaa mooti abbaa jaarsaa caalam li jamiicil kawni olluu qabidiidii rahmata keetiini dikkaa nama dinqaa baraan lisaanii uffanni xurannaan ofiif miiccatanii ofisin kaddamuu reettiifaa ilmanii rakkinaan maleetti beeki yaa ikhwaani nama itti dhagee haajaa gaafatanii jaljedhe ilaaluu dhibamaa beeknaanii waan inni himatee achumaan kennanii hammas gorsaaqaa itti dabalanii yoo waa hin jiraannes fuula itti banii kedda caalaa duraa kanaan basharanii karaa waa argatu mala saadhaani giroo fi caalaa isaaf laphatanii du'aa kadhataniif rabbi irraa qananii olluu qabidiidii rahmata keetiini ala nama ol ga'ee jirutti dhufanii bakka lafa duwwaa argatan ta'anii naman kaafatanuu dhiqqoo dagatanii gurmuu namaa irraa takka harkaan qabanii takkaan tarkaanfanni amma jiruu isaanii bakkuma taa'umsi dhumirra ta'anii hunduma namaatii ulfina kennanii nama itti dhagee akkaan kabajanii sooressaa biyyeessaa qixxuma laalanii hundi mataa mataa nana jaallatanii warra kana hundarra na caalchisanii waan ajiibii baraa milluun ija isaanii goota gootawwanii fi duniyaa waddiini olluu qabidiini rahmata keetiini bara haalli isaanii hunda namaa butaa namni wajjin taa'e maaluun irraanfata beekee biraan ka'uu yoo attam rakkata ta'ullee qalbiin isaa sorummaa guuttata
beeke biraan ka'uu hunduma dheebota yoo isaan kaan malee beeki yaa ummata eenyuun haasofnaan jalaa dhaggeeffata waa jala naasa'uu qalbiidhaan hubata hamma jal jedhuttu guutuu dhaggeeffata mee ilaalaa ummata qalbiidhaan yaqiini walloo qabiidhiidhi rahmata keetiini haala isaanii kana mee keessaa qabna haasaa namaa guutuu jalaan dhaggeeffamna keessaa kan hiyyeessaa eessaa haasaasina yenna siin jalqabdee nus keenya jalqabna kophaa haasaa dhaqdee dhiiftee loon qabnaan yoo sadarkaan caalu amma nabii taana hadraa yaabboleessaa mee ilaalaa seena kottaa walii gallee nabii hordofna waan isaan hojjetan nus barree hojjenna karaa shayxaanaa irraa fuulleetti baqanna karaa qaabaruu nu laaffis rabbuna nu ibsi godaanaa ilaa daaril jinaani olluu qabiidhiidhi rahmata keetiini baraan lisaanii nama hunda butaa saabota ofii guddisee jaallata nama dhiqoolee maal ta'e gaafata yoo dhibee godhatee du'aasaa kadhata achiinaa jaampaanaan ashakaatti kaata jechaan ta'in iyyaan hunda namaa guuta waan inni jaallatu hunda ulfeeffata ofirraan ari'atu hunda ofitti buta waa tirfiin haasa'uu arraba eeggata nama biyya yaa'uu wajjin ulfeeffata yoo ilmi hin beekne ilmi barsiifata ajajaa biyyatti isa taasifata isaanii wal geenyaan xinnaatu guddata ilmiin irraa burqaa argatee burhaani olloo qabiidhiini rahmata keetiini الله يا الله ربي يا رحماني قلنا قبديني رحمتك ديني الله يا الله ربي يا رحماني قلنا قبديني رحمتك ديني Sani wajin taun sagarumma ilmi dafayatu bira warabama sabrini famantan achuma argama namni akkasani beessa argama takka nama tokko hin waamu ajummaan wama inni jibbuun hin tuqudhumuma takka sharriin kaffaludhuma bakka waraanaatti ta'u malee dhuma wamaan qabu mormii arfanuu masaamni walloo qabiidhiini rahmata keetiini takka aybii namaa qabaateef dhabeessa irraa hin barbaadu khayrii duraansa khayrii barbaachatti hin jiru qaroonsa hayaada guddataa kanaaf jaalallisa karaa inni deemu irra nama geessa dhaqee biratti hafa nama ajinasa hundi nama himuutti dhaqnaan gaarumsa gaarummaan akkanaa eessa bakkiisa dhaqeen irraa fudhaa yaa nama nageessa qur'aana fadiisa fakkaata burqaansa ulamaatti jibbamaa eenyu namaa ibsa wallaalaatu fatwa wallaalaa rakkisa ifa dukkaneessaa hin qabu burhaani olluu qabiidhiini rahmata keetiini nama hundatti faa qoosaa wajjin qoosaa waasomni argamu qoosaa isaanii keessa yenna haasa'uus dhuguma odeessa yenna ni haasa'uu haybaan haasaa isaa mataa garqabataa hunda sodaachisa akka waan allaattiin jiru irra keessa itti gaaddidaa'ee hunda sodaachisa beela'aatu quufaa dhaga'e asaasaa sartamaattamiitu haajaa ofii obsa gaarummaa isaaniitu guutummaan liqimsa meemi haala isaanii kottaa yaabboleessa kasabne gaaromne mee khayriisa keessa arganne milkoofnaa jannata nu geessa khayrii hunda keessa caalaan haala isaanii olluu qabiidhiini rahmata keetiini yaa mu'mina hundi dhiiraaf kennootatti haala nabii
ربي موتي هندا موتي مفتش لالي كتاب كيستي حال لساني غاري وجنجرا چوتي بودا دعا غر جنتا كيسوتي قرآن ترغا بحاكن الرتي آرس مالك جده كيموتي وقا قدام بران تايغا توكتي نتي كايلو لين بكرمتي وجدت الذي افتو اكمتي فيتي وربي تاسيسيتي تاجدني قلو قبديني رحمتك ديني يا ديو قباتن جنة قلودا مسلمة مسلم دي هنجر وريدا نهال نبيرا وما يرام فدا وأوصب لنا قراد بلدا أكا غافو دي إغني جسمي زادا أكا لولايانا ملايكان تبادا يا محمد جدي اتجسكم فدا سرامو بقادا فدچودان فدا ربنا ججيرا غافدودا تو كفارتا تو تعالى نبيدا انفتن جرات غارو موسين فدا رب رحمة ما نيربوني فادا كنا جنان كنا ربي كجيل چودا ربي كجيل چو جرا واللالادا جدي كدتي في مصطفى الأميني قلو قبديني رحمة جيتيني أجاني نرقمو على ثاني كيسا أرجاك النيسا يسا سورمسا أرجاكم كاكاي هنجرو كارونسا جاكنا شكين جني رقاون نيسا قبا في أريتا جماع إبليسا جماع مسلم توتا إيجر رادبسا هنتاونا بتو ذكري ربيسا مليا مؤمنا كسبي آلسا رب مكسبو درك متاسسا قرآن سالالا بكدنو كيسا نرغت يا نما فايد ميسا لغا من دايسا نرغت يكيني قلو قبديني رحمة كيتيني soda inkabu rabbi tirkata dina danu yotu koba ofikata oli gadi kata koba injigata rabbi tu gargara esati sagata isuma tofite rabbi tirkata mina dukumati saduka kata akata demsa isani kodata akkaataa adeemsa isaanii qorata ulamaatti deeme baree qulleeffata ulamaa haqiiqaa diiniidhaa gubata ulamaan gaariidhaa faayidaa ummata ta'uusaa hin beeka kan qalbiin qaabata warri sammuu guddaa mallatoon beekanii olluu qabidiinii rahmata keetiinii مسير كبري مسلمات ريما استغفار جدي كدتف ديفما يا ربي ديسي في قفت أرضي بسما أجمان دوان ساد فيك بلما رحمن سميدا قدت بوفما كاني سامبان هندما كارما فولك سيفا هندما كرما hunda warreetiitti ta'uu fi ni'imaa ilaalchi jaalle hundumaaf kittuma ni'imaa hunda ni'imaa nu godhe rahmaani olluu qabidiini rahmata keetiini allahu yaa allah rabbi yaa rahmaani olluu qabidiini rahmata keetiini allahu yaa allah rabbi yaa rahmaani olluu qabidiini rahmata keetiini Ashakus lellanus dhuguma dubbata jenna daawaa godhuu sagalee guddata akka nama jayshii oofuufa fakkaata jenna kaa dubbatu ijjisaan diimata takkaaf hin dallanuu beekamaa mul'ata jenna waa gammaduu fuula isaan argita akka goobana ji'aa fakkaatee mul'ata xinnaaf guddaan jedhuu hunda ulfeeffata ala itti dhagee wajjiniin dubbata
Yoonyulle waame ajaluma hawwaata biddeen garbuullee wajjin taa'ee nyaata ifaatti seeqataa gammada miskiinni olluu qabidiidhi rahmata keetiini. Egaa haala kanaa qabnaa yaa muuminaa haala nama butuu bareedaa akkanaa rabbitu isaan jajee hin beekna qur'aana meemi akka isaanii jaallannaa miskiinaa faqiiraa wajjiniin hin nyaannaa biddeena ammoo gabaa dhaqdee hin baanna akkana waan gabaa bitamu waan halaala ta'ana lafaa fanneen kallaa adraa yaa muuminaa haala kanaa qabaa ummanni zamana ilaalaa moomeemee waan dubbatu seenaan keessa qabaachuu keenya la ulfin akkana yoo dhabdeef jabaadhu odeeffadhu faana caalaa mursaloota hordofi yaqiinaan yaa caaltu ummataa yaa ahlal qur'aani olluu qabidiini rahmata keetiini. Nama ilmi qabu taala nabii baraa kanaaf ilmi homaa hundarra gararra ita'ee mul'ata baradha hadara yoo barachuu dhiiftaan dukkana fuuldura kan keessan dhaabatuutu gaarii fo'achuurra dhowwee isin baasaa karaa dhugumaarraa isin hojjechiisaa nagada khasaaraa mee hundinuu ka'aa waa hojjechuun dura dhiiraaf kennootumaan barumsa marmaaraa barumsa sahabaa rasuulaatu jira yaa jamaa muuminaa baroof hin gatini olluu qabidiini rahmata keetiini. Sahaabaan rasuulaa jarri beekamaanu dhaloonni jaraallee taansee amantaanu beekumsa irratti ijaaramu hundinu kun beekumsa irraayyii jechuu amananu malee tokkoon jira ittiin hojjetanu muslima dhugumaa yookaan nageessanu yenna diina wajjiin waraana lolanu gariin ilmi baraa gariin kan lolanu ta'uu jira kunoo hin hima qur'aannu suuraa ta'uu baalaalaa achirra yaqiinni olluu qabidiini rahmata keetiini. Muumintootaafuu hin ta'uu dhumatti nabiyyi khallafee waraanaafuutti maaliif hafu goodoon tokko dudduubatti tokkollee barumsaa baruudhaa jedheetti ammoo qoodoon tokko atuu baafanitti yenna deebi'anu wada lolurratti yenna yeroo barbaachisaa ta'e irratti maaf hafuun hin geenye hin gahaa jiratti hafanii jerichi akka himanutti jedhee suuraan ta'ubaa ilaalaa achitti aayaa 122 hedduu qalbii irratti hafadhe qur'aanii olluu qabidiini rahmata keetiini. Ilmi baraa namarra caalchisaa hiyyeessa uqqataa koobiirra guddisaa sooressi gurguddaan jarri jiruu keessa beekarraa gaafatu isa karaa buusaa yoo ilmi gaafatiin baraa soorummaansa ilmi isaan ta'u baraa caalummaansa. Ilmi yeroo guddaa fudhata barumsa akka mooyaa biraan dhiyaatu barumsa waggaa hedduu barbaada barachuun barumsa ijoolleetti kaasa hadraa yaabboleessa ilmi yoon jiraanne hin jiru akhiraani olluu qabidiini rahmata keetiini. Qur'aana kalaamuu rahmaan barsiifadha hadiisa isaa yeroo biraa dabaladha sahaabonni nabii hundi jajamaadha kan qur'aanan beekne keessaa eenyu faada keessa aksadhi jira fazee bitaadha namni keenya meeme hamman baruu fedha dubara keenya ta'ee dhiira hundan fedha eenyunu jannata galuu moo hin fedha kana manu hundaa jireenya isaadha gatiin jannata ammoo kana jabaataadha yoo rakasa jenne ayaa sobsiisuudha suuraa ta'ubaa 111 fedha nabis meeshaan rabbii gatiinsaa jabaadha jechuun mul'ataadha meelaale ikhwaanii olluu qabidiini rahmata keetiini. الله يا الله
ربي يا رحماني والنوك بديني رحمتك يتيني الله يا الله ربي يا رحماني والنوك بديني رحمتك يتيني تنوسيفني مامي حاساساني ينسان دبتا نكينيا مؤمني بلا رنفتا مي حاساساني قلبي نماتا ديمسس حزني غرس قلبي روسي أسينو إيماني خيري دنيا آخرة ولتقبني أقال الفتو أفان سكاني dura wal jaalladha jechuudha dhaamanii ittaansee barumsaa beeki yaa muumini ittaansee barumsaa beeki yaa muumini mee marmara laala hadiisa isaanii utuu yeroo qabdu mee of hin gatini yaa gamnaasi adhu yeroo tuunfitini olluu qabidiini rahmata keetiini Tinnoorraan dubbadha muujizaa isaanii keessaa muujabaan saabuudha qur'aanni kan malaayikaan illee baachuu dadhabanii tabbiniif kan koobiin jalaa caccabanii isaanitti buusee laaffiseef isaanii ammoo jiini dhoo'ee kan bu'eef isaanii nabiyyoonni biraa akkanan qabanii quba isaanii hedduun bisaantu burqanii ammas bisaan yaraa qabnaan harkisaanii qodaa xinnoo keessaa jamaan danatanii gara kumaa ta'uu dhuganii quufanii waduus godhatanii hundumti isaanii olluu qabidiini rahmata keetiini ammas minaan ta'ee tokko kan hin guunne dhufnaan nama kumaa walitti qabanii hundumaa nyaadhaagaa jedhanii hundi nyaatee quufee tokkotu nafini ammoo mukaaf dhagaan wajjin dubbatanii gufuun isaaniif boosee maafnarraa buutanii duraanis irratti khutbaa khattabanii minbariin tolfamnaan eegisii dhiisanii akka sagalee gaalaa iyyitee boonyaanii achi minbarii irraa isiitti bu'anii achiin uruursinaan obsite gufuuni olluu qabidiini rahmata keetiini ammas dacheen isaanii walitti qabamte lixaa baasiitti dhufteetti mul'atte hundasiis immoo itti mallattoofte cirrachi harka isaa keessatti dubbatte maqaa rabbii ofii hin qulqulleessite hamma saabaa keessaa tokko ijji jaamte maqaan isaa Qataadaa jedhama ifatti isaanitti dhufe lamman ija kootti jaamnaan sittan dhufe naa himi rabbitti jennaan harka ol qabee rabbitti iyyate takkan turre achiin ijji isaa biqilte amma ergasii caalaa qaratti argite kun muujizaa isaanii kan himi hadiisni olluu qabidiini rahmata keetiini bamasi jalii duraa dhukkubsatte guddisee laalaansaa muddeetti jabaate qaratti erguudha caalaa mursaluuti yenna itti dhufuu maraachaa jirti achiin itti tufnaan qororaan fayyite takkaan dhukkubsanne guyyaa gaafasiiti qabeema jireenyaa duniyaa irratti ammas dabalataa du'aasaa kadhate akka yeroo gubaa inni jabaate jira keessa aliin qabbana argate akka ragalfatu du'aansaa godhamte gaafa sanaa qabee gubaan kan hammaate aliyyiidha akka qabbana dasiiti du'aa isaanii namichaan argate muraada guuttate fi duniyaa waddiini olluu qabidiini rahmata keetiini الله يا الله ربي يا رحماني والنوب بديني رحمتك يتيني الله يا الله ربي يا رحماني والنوب بديني رحمتك يتيني الله يا الله ربي يا رحماني والنوب بديني رحمتك يتيني